bar ummanni keenya kun waanuma xiqqoo birqiidhaafi. Ashittiin bar yeroo gooldi uffattu jira banne namni kun qixxaa waliin nyaannaan ijoolleen qixxee nama seetii gur ummata baran anuuta siidhadhee dhaalaa galaa jira. Mana Adaamatti utuu danda'u. Mana. Kan dhiiraati garuu. No. Kadhiiraan qullaa laazim. Yaa kadhiiraallee fakkaataa garuu sa'atichi expensive. It is very expensive. Mana tokko Adaamatti bituu danda'a sa'atiin kun. Qottaa guyyaa takka harkarra isinii hidhee achi. Waanuma xiqqoo jetti. Uummanni keenya kun. Sa'aatiin meeqa? Indala kun beekon. Ittiin buunne ta'u. 12. 12. An sa'aatii wannaa fi foormiidha malee akka laallachuuf hidhadheen beeku baay'isoo. Himee uummata Oromoo kun irraa akka argatu irraa baatu. Kaafaaf godhaan du'aan jira wallaahi laazim. Maal qabadhunaa jettanii ammas hin jimmiin isin qabattamu. Ashitti akkamii dandeessanii akka kanatti teessan isin? Akka kamitti? Akkamitti hijaabii akka kanaan akkamiin teessaa laati dandeessee? Islaam wayita taatu waa baay'ee dandeetta maal goota. Anillee bataam na cinqaa akkanatti taa'uu deemuun bakka wayii yoo gadi ba'uuf jedhu shaarbii dhadhutu yaadanatti ta'a. Hin beeku barbaachuu iyyuu hin beeku bara naannoo waan godhe malee. No, ana as gadi tanaan hidhadhe. Keessaa? Fakkaata. Jalqaba tokko in sosocho'aa as dhufee laayivii irra rifeensa naan jedhani. Amma as jalatti wannaadhaan hidhadhe. Kanaan kun. Akkanarraa achi hin deemu. Hin qabu kan. Taap godhaa. Harkiin keessa yoom? Maa cinqamte Habiibti? Maa cinqame bani? Mee tikeetii naa muraa. Tikeetii eessaa fee? Kaayiroon deemtaa sila? Yaa rakkoon qabu. Wallaahi kaayiroon deemtaa? Yaa maa Kaayiroon bar biyya bareedduudha. Dhugaa siin jedha. Bakka baddeettaa. Laa wallaahi indaataa. Kaayiroo yookaan Turkii yookaan garuma hundattuu tikeetii naa muramuu waan hin hafne. Hamsaaf itti fudhadhu malee gara Dubaayii. Maali jettu? Hamzaa gara Dubaayii fudhu malee ofii keetii gara Kaayiroon deemu. Beeku ani gara lachuttuu tikeetni muramaa miire. Yaani ati kan deemuu barbaadu Kaayiroodha jechuudha. Naa rakkoo qaba Kaayiroo deemu. Kaayiroo bar biyyi badduu miti birritu hin jirre malee. Akkuma bakka biyya wajjin hin jirre biyya birrii hin jirre maal goota? Kaayiroo deemtaa jettu odaa deemtee achi teettaadha. Maa abboo subhaanallah. No way. Kaayiroo yoo deemee illee jira laaluudhaaf. Indoom rabbiin naa dabarse. Wallaahi keessa rabbiin jiru akka an jiraachuu barbaadu sitti na oofaara. Du'aayyaadhaaf kan baqa. Kaayiroon deemaa hin laalan deebi'a. Yaada kiyya ji'a sadii fakkaatu biyya deemaa miidhu. Deemi firaanaa laali gochuu. Ji'a sadii travel to Cairo, travel to Turkey, travel to biyya, travel to addi Eshiyaa tana keessa. Birra allam ችግር አለ. Ani laali ani zarii jajjaba wayii qaba jedhe. Rabbiin umrii naa haa dheeressu. Firoottan jajjaba qaba. Nama tikeetii diskaawuntii parsantii 85 ol naa muruu danda'u qaba. Tikeetii biyyaa kan amma ani dhugama birrii hagana gahu kana muree wayita hunda biyya deddeebi'asee kan noowwee parsantii 85 diskaawuntii. Yooma fakkeenyaaf tikeetiin ka doolaara 1,000 muramu taate nama doolaara 100 naa muru qabaan. Uummata wannaa eerpoortii xayyaara irra hojjetu paayileetii jechuudha. Wal beekamoo fara keessa. Fira. So ani jiruu kan tiraaviluu ana cinqaa miti. Jaartii qabaa? Jaartii qabaa?
Ci xagaa qalamaan saatanu. Haadha manaa qaba. Asittiin jaarsa qabdu. Horachuuf amma inshaallah. Yaari abbaa keetiiti. Yaa mee qoradhu. Gadheen nama hin beektu jedhan. Qoradhu mee. Gara komitiin dubbise. Ankwaan fa'aa miti achi nama Kiwiin dhabar zariinti yaani ufimuun jaaladhu. Uf ibsuun jaaladhu. Yoo as uf ibse nama baay'eetu natti hassada jedheeti malee baala gizee hojii Wallahi ani baala gizeedha. Hojii amma Dubaay keessa hojjettu koo biyya galtee hojjechuu hin dandeessaa Finfinnee keessatti bataam gurgurtaa. Yaa biyya osoo galee nama Polotikaa kiraayisiidhaa fi malee polotikaa namni biyya hundi du'aa gara gabbaa hin dhabamaa waan akkasiitiif malee an biyya yoo gale ganama galgala gali jedha maatiin iyyuu biyya keessa kan jiraadhu barbaadanii. Wallaahi Finfinnee keessatti yoo hojii kanatu jammarte sirriitti hojjetta wallaahi. Yaa an biyya ani deemeetiin hin jiruun itti na dhibdu hin jiru biyya takka iyyuu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin gaafa isinii laaffisu akkana. Du'aayii haadhaaf abbaa qabaadhaa waan dhabdanidha. Waawomaan dhabdan. Du'aayi haadhaaf abbaa hamma mul'atu macarrashaa irratti malee. Du'aayin haadhaaf abbaa macarrashaa irra malee hamma mul'atan. Yaa jiraa biyya. Yaa sittiichi jaaba sirreeffadhu. Kana caalaa kamittan sirreeffadha yaakiin. Ashittiin kootti barteettiif. Ani ittiin barreeffama. Maa har'a maashaallah uffattee yoo nagamaa lafti. Karaa natti kaa'anii jennaan malee. Naddaatisa. Ababaa nu kennaa. Amma hojiin akkamree? Hojiin bareedaa Itoophiyaadhaa gaas deebi'ee hojiitti hin deebine yuubaayizoe. Itoophiyaadhaa agaas deebi'ee hojiitti hin deebine hojiitti deebi'ullee yaadan qabu haga piroosesii fuudhaaf heeruma kiyyaa sana galmaan gahutti walitti naan dhufu. Mee wallaahi amma heerumtee kaatutti hojiitti hin deebitu? Yaa waan akkasiisan jechuun yaada tokko tokko lafa qabu. Because hojii yoo harkaa qabaadhe piroosesiin fuudhaaf heeruma kiyyaa kun na jala duubatti harkifataan biizii ta'a ka hojii irra wayita jiru. So waan fuudhaaf heeruma kiyyaa kana galmaan gahee uummata Oromoo gaddu. Tutu hojii dhiisee malee hojiin hin banne. Sumatee. No hojiin hin banne anuudhaaf yeroodhaaf yaa. Na achi booda gara tokko deebisee uummata naa gammadu kana gaddisiisullee gaddisiise kanaa gaddullee gaddisiisee kanaa gammadullee gammachiisee qalbii takkaan hojii deebi'a. Kuna taa'anii nu sasteenye kureeyye namalees. Nu sasteenye si ho'isna. Nu sasteenye si ho'isna kan biraa maaltu jiru. Yaa. Amma. Wallahi rabbi kifaataa ta'ushi. Nuyi fi sa'aataan barbaade yookiin immoo ittisa sagaddee kan du'aa hin godhu. Maalidha? Akkaanii wayii akka rabbi nu buusu du'aa hin godhu. Yaa duba Akkaanii tujaara wayii akka rabbi nu buusu du'aa hin godhu. No tujaaran taana abshir. Ani akka tujaara ta'u baay'ee fuuldurri kiyya natti hima. Yaa rabbi Allah naa kenni yaa gooftaa. Wallahi rafiitiin na didee kun torbii lama. Tujaara yoo taate maal dalagaa yaada qabdu? Moo akkanumaan tujaara ta'uudha moo? Nan tasnaannaa ka ashitti nan tasnaannaa ka. Biyya Mansoora nan nyaata nan dhugaa siree gaarii irran ciisaa waan hin barbaade manitti kichisiisaa yaate hojjedheen itti dabala jireenya gaarii qabaadha ka. Maal jechuudha abtii maalitti goota gaafiidha? No, I mean amma fakkeenyaaf waan san hin deegwaadha jechuudha. Ani amma osoo birrii seef godha jedhee yaaduu baadhe jiru gaarii an akka namaa kana nyaanni qaaliin illee natti mi'aawu dhiifama naa godhi. Anuma fakkeenyaaf nyaanni qaaliin Dubaay keessaa hiika daawuntaawuniin jira hiika kaliifaa san gubbaa it's the most expensive nyaata ta'e kaliifaa gubbaa nyaatan. Doolaara 1,000 fa'aan iraata nyaatan iraata wayita takkatti nyaatan. Natti mi'aawu foon sun wallaahi dhugaa siin jedha. You know eeriyaa sanii shittoon ulattullee eeriyaa sanii shittoo biraandii sila ta'ee funyaanitti illee naan tolu. Wanni hiika sanii guutumaan natti baay'ee ifa wanti hundi
Wayita hunda yoo achi deemee galumatan na dhukkuba. Laayifiin sun laayifii kiyya akka hin ta'in jala sararee beekeera. Osoo aftaamiyyuu ta'ee jiru sanii na'u. Sudureetti addunyaa tanaa ta'e jiru sanii na'u. Anan tamanya garuu bakka Rabbina geessu isatu beekaa yaani waan itti ba'uun beeku garuu namni Yaa dureetti ta'u yoo shaaraa hiyyeessa ta'a jedhanii gan hiyyeessa ta'uu hin barbaadu. yaa hiyyummaan kun fokkattuudha dhugaateeti. Hiyyummaan fokkattu waanuma jibbanidha. Uummanni jala deemu immoo du'ii badinaa jedhamee ta'a du'ii badii galii. Maatiilee badda waan gaarii hawwite durummaa hawwuu waan gaarii. Waan gaarii yoo namni waan gaarii hawwee innis nama abaartanis maaliifama. No durummaa hawwuu waan gaariidha. Garuu yoo duroome booda maal dalagaa isa jedhu yookaan birrii qabaachuu qofa osoo hin ta'in yoo birrii qabaadhe yoo filmi የለሽም filmi yaani ግብ የለሽም እኮ እኔ ህልሜን qaba malee ህልም ባይኖረኝ እኔ ለምንድን ነው ሀብታም መሆን እፈልጋለሁ? No, I mean, for example, like after mahon jechuun amma osoo qarshii hagan wayii qabaattee lafaa qabaattee waan feete ittiin dalaguu qabaatte. Itu amma Qarshii keessan makiinaan bittee mana gaarii wayiitiin ijaartee achi nyaattee dhuguu hilmiin kee hagas immoo waan biraa yaada achi ka'ee immoo hojiin barbaada si galee haptii sana qabadhee taa'ee nyaadhee dhugeettiin bashannanee balleessee yookiin inni dhumee yookiin hin du'u miti irratti si galee yoon lamsaalee haptii barbaada gizeensiin jedhu haptii koo sanaan jijjiirama fiduu sanaa ol ta'e argamu birrii sanaan si galee yoo jaarsa qabaadhee yaa rabbi jaarsa yoon qabaadhe isaa yaa okay. yaa jaarsan qabaata. Yaa bareeda yaada bareeda sunillee yaada bareeda. Amma laal yaadni kiyyaaf asirratti waladha. Anamma osoo qarshii qabaadhee qarshii wayii qabaadhee qarshii wayii namni fidee natti kennee yookaan bakka qarshii wayii argadhee abjuun kiyya waan ati yaaddu kanaa miti. Abjuun kiyya gandatti dhaladhee wayii haa ta'u Oromiyaa keessa haa ta'u baadiyyaa wayiitti galee mana bareedaa mooderni ta'e wayii ijaaree bosonaan marfamee hawwii kiyya bara hawwii kiyya. Laayitii wayii fidadhee qabeenya waan qabuuf laayitii wayii fidadhee horii kana horsiisee faradoo kana horsiisee hoolaa kana horsiisee yani mush akka maatii kennaa osoo hin ta'in bifa mooderni ta'e wayiitiin horsiisee addatiyya farda kana yaabbataa bulloo yaabbataa adii yaabbataa kana yaabbataa laayitii akkasii jiraachuu barbaada. That is all. Ilmiin kiyya gibiin kiyya guddaa as biyya fedhe haa ta'u dhumti kiyya ka ta'u baadiyyaa na fakkaata. Hawwii kiyya bara. Baadiyyaa keessatti jireenya bareeda wayii jiraachuu. Roobaa asii dhoqqee maali garuu mana mooderni ta'e qabaachuu qaba mana mooderni ta'e. Mana ifaan hin banne wata garii buusu wata garii qorra buusu hawwii kiyya sun amma fakkeenyaaf osoo kaliifaa gubbaa jiraadhu jiru akkasii naan jedhani jiru akkasii hawwaara. Baadiyyaa keessa jiraachuu qabu. Rabbi si taasaa akka waliin. Amiin amiin wallaahi rabbi amiin du'aayi naa godhe. Rabbi waan ati yaadda muraada keessi na ga'u anallee akka. Laa. Horii faranjii kana horsiisee anaan yaa'u itti qaxaran beekaa miiree gaafa qabeenya qabaatu yoo xiqqaate ilaal gara uummata dhibbaa ijoollee dhiiraa yookaan dubartii yuunifoormii wal fakkaatu kana itti raree hojjettoota ni hojjettu. Ani kalarii kam yuunifoormiin akka ta'e iyyuu ilaal qaata lafa kaa'ee jira. Kalarii yuunifoormii kanatti raree yaa sitti namichittiidha yaani namni kalarii kanatti raree ganama hirriba sa'aatii hagan akkaati horii dhaawaa kenniti lafti guddaadha lafti guddaa horiin baay'ee horiin kumaataman lakkaa'ama horiin faranjii elmanii aanan kanallee wanna faabrikaa aananii banee ashitti milk ka jedhu kan maqaa kiyyan laxxafaa warshaan gadi yaasa wani narraa eeggamu wani boottii godhadhee bicha wani sun maachiin bade dhanumaa siin jiskitan fix this one please hojjettoonni ta'e hundi ingiliffaa haasa'uu qabdi baay'isawee yaani barattee eebbifamteeti kana jala dalagu yaani minyoota akka afaan gabbaash minyoota no is just wish anis wallahi tamanyee wallahi anko akkasii miti gaa baadiyyaatti galuu miti ati magaalaa ta'uu danda'a yookaan magaalaa keessatti mana maal fakkaatu mana viillaa maal fakkaatu isaa inshallah ta'aa makiinaa kan manaa digalee makiinaan jaarsa mootii qophaa makiinaan fajiree qophaa digalee makiinaan hojii FSR ፈልጋለሁ የምታገባ ይባላል ይስልካለክ ድንገት FSR nan barbaada አይሱዙን barbaada
እና አባዱላ ፈልጋለሁ ኮሜንት ቀለቡ No, komantii kiyya Gabaabaa nagaa. waan kana hundamoo hojjedhee itti dabalu ituma hojjedhee galee kana qofa qabaadhee hafuu miti laata. Kana hunda qabaadhee hafuu qofa miti ittiin hojjedhee bakka guddaa gahee miskiinota ittiin gargaaree maatii koo ittiin jijjiiree jireenya guddaa jiraadhee jechuun barbaada. Yookiin immoo du'een bada malee hin jiraadhu danda'a ta'e. Yaa hawwiitu wal dhaba nama jiru magaalaatti jette kan baay'ee osoo hawwiin amma jiruu teetitti kaluu jirti. Haga ati jette san qabeenya makiinaa waan akkasii qabaachuu baadhullee hawwiin kiyya amma rabbiin bakka duniyaan tun duniyaa fitnaati beekta. Gara ati barbaaddu dhiistee gara biraatiin si deemti. Nama osoo hawwii kee kana qabaadhe hawwiin jireenyi kiyya hawwii keetti kaluu jiraayu. Garuu an fagoo gara isfaallaa kiyya hawwu. Ati deemuuf gara baadiyyaatti galuu Yoo meeruu yaada qabda ishin. ammaa miti gaafa waggaa 26 ga'e waggaa 3 dura waggaa 3 naaf heeruma barbaadudha. Okay, heeruma. Okay. Bareeda jechuun heerumuudhaaf yeroo hin kennini heerumaaf yeroo kennuun gaarii miti. Yeroo kenniteef hin heerumtu baay'ee wanni akka dubartii aansi gorsu waggaa 2 booda heeruma 3 booda heeruma jettee heerumaaf yeroo kennite hin heerumi. Yeroon dhufnaan namni gaarii sitti fakkaatu wayii jireenya kee keessa dhufnaan heerumi kalli walii waa hunda dhiisii heerumi. Namni ati yani gibeena waalaa maayinoo jettee namni ati yaaddu wayii dhufnaan heerumi. At least ilma namaa tokkorraa waa 10 wal bira qaba yoo jette waa 10 miti waanuma 5 yoo inni qabaate itti heerumi rakkoo hin qabu. No, at least ilma qabaachuu qabda yeroodhaan ilma sifaana ol ka'u wayii yani sifaana guddatu wayii. No, namni daariidha. Beektaa warri daariidha nama barbaadanu jara waa tokko hin qabne maatiitti hirkatanii warra jiraatu si galee. Yaa wanni waa qabu bari yeroo ammaa kana hin sodaata. Inni waa qabu akka itti qarshii san fide beekallee beeka. Qarshiin salphatti hin dhufne soo itti yaada osoo. Namni qarshii qabu baay'ee heerumaaf kaka'umsa hin qabu itti yaada. Intalli tun yoo seente durii agana Warri qarshii qaban maal deeman nama fuudhan bara. Warri qarshii qaban nama. Inni hinaafaa bar ka qarshii qabu bar taa'ee hinaafaa bar taa'ee hinaafa. Mucayyoon tun osoo wanta akka fitnaa hinoo. Maal akka ake beeka. Miskiinota nama fuudhu malee. Yaa akkasii maal gochuu dandeetta? Akkasuma dulloomee hafa dhiirri hedduun baay'ee. Qarshii qabu yoo ka argite taate fakkeenyaaf Dubaayii tana dhiirri qarshii qabu irra hedduun isaa namni jechuu akka addunyaattis si haasaara akka uummata keenyaa osoo hin ta'in. Osoo maaluma bakkuma expensive kanarra deemee dubartii garaagaraa faana qarshii qaba qarshiidhaan waan fedhe dalaguu danda'a. Osuma faana dubartii deemu umriin isaa deema. So waa'ee bultiitu yaaduudhaaf yeroo hin qabu namichaan kun. Wayita kanarraa bahee hojii isa eeggataa yookaan kaampaanii wayiitu jira. Akkasitti ta'e dubartii malee hafu. Fuudha malee hafu jira. Fuudha malee hafu jira akkasii. Yaa fuudhaaf heerumni jabaateera akka durii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Namni itti gaafatamummaa. Dubartiin illee amma qabeenya jetti. Qabeenya yaa waanuma jedhamuu qabu is important thing. Jechuun qabeenya important dhugaa siin jedhama. Dhiirri illee ammoo sodaatti. Ta qabeenya qabdu. Baay'inni ammoo qabeenya hin qabdu. Keessattuu dhiirri ta'e nama baay'inaan qabeenya hin qabdu. Ijoolleen keenya baay'inaan qabeenyaa hin qaban. Maarree rakkoon maatiitti hirkatanii waan guddataniif beekaa. Rakkoon kenna sanii haala biyya teenyaa irraa. Ijoolleen keenya ijoollummaa jiraatiin hojiin hojjetan bara. Maatii kee keessa yoo nama 5 ta'e kan abbaa gargaaru mana keessaa hojjetu yookiin nama tokko beektaa afran sun immoo maatiitti hirkatee kan guddatu gara caalu jechuudha. Numaan walitti qaba. Kana keessayyii bakka dahataa dhufne hundi keenya. Yaa ijoollummaa keenya jammarree hojjennee wallaahi. No, san qofa yoo osoo hin ta'in nu amma fakkeenyaaf numaaf si as dhufnee biyya Arabaa keessatti hojjenna. Ijoolleen biraa ijoolleen lammii biraa yaani Araba ta'uu dandeetti faranjii. Sadarkaan kun jaraaf sadarkaa barnoota ofii itti giraajuweet godhanii hojii doktoreetiif waan wayiitiin soqatan.
Inoon waan xiqqoodhaan yookaan yaa waan akkasii hojjeta. So sini rakkina biyya teenyaati kan maal gochuu dandeetti? Si kaxiran na udaa hargoo ifaxxaran. Gaafa nu uume rabbiin akkas nuun jedhe gaafa paaspoortii Itoophiyaan harka kaa'e. እናሳዝናለን ግን Inshaallah yeroo waa yaadde hunda waaqni si yaa guutu abshii. akkanatti nama guddaa fakkaadhee Muhammad Shaafii uffate na cinqaara. Nama abshii. Dhagee beekaa ammallee waan tokko akkasitti hin goone sila. Angizee meeqan bakka meeqan gaa'e beeku. Naayin baratta abshii hidhadhu. Guyyaa lama sadii boodan baratta. Guyyaa lama sadii qofa natti fudhataa? Yaa abjuun kun nu deebisi jiruu teenna bannaatish. Ilma yaalqin biroo. Asuma keessa lidduuti jirtu osoo waan. Daawit keenya mucayyoo kun jaartii Hamzaatii Hamzaa Taayiruu qabamtee jirti. I am sorry. Okay, ዳዊታችን የተከበሩ ባታምሳ ማሽቲ Yaa abbaan ishee qabeenya horatee harmee ishee fuudhee dura. Sun zamanni duri ka habiibi. ያ ወላሂ አባን ኪያ ሆረቴ ከያርሜ ኪያ ሆዴ Abbaa eegaa baatee fuudhu qabeenya qabaa? ያ ማይጠራ